السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. share like hordoftoota oduu Harar biyya keessa Oromiyaa akkam oduu jirtan biyya alaa keessanuu akkasumas oduu nagaa guyyaa qabtanii aappii bareedaa tokko ittiin quraana qaraanu tokkoon isinii hima. Aappii hedduu bareedaa tokko quraana itti qaraanu pileestoorii keenya keessaa seennu hedduu quraana qaruudhaaf quraan majiid jennee itti galchinu. Quraan majiid kanuma tokkoffaa jiru kana ramadaan jeeqa jiru kana dara qabu kana ramadaan 2020 kana hedduu bareedaadha. Hedduu qaraatee an buufadheetiin jira. Hedduu takka bareedaadha. Yoo buufattan hedduu takka qaraatiidhaaf barnoota qaraatii quraanaa adda baasee namaaf fida jechuudha. Hedduu takka bareeda. Ana hedduu dasna yaa akka kiyyatti hedduu quraana kana quraana kafeeta irra kaachuu dandeessa. Gosoota sheekota irraa kafeeta kaachuu dandeessa laa. Sheekota kafeeta irra kaachuu dandeessaa jechuudha. Akkanatti kun akkanas sii fida. Quraanallee akkatti guddisee sii mul'isuuf giddu galatti akkanas sii fida. Laal guddisee sii fida laal quraana. Sagaleenis asitti banamti. Sagaleenis asitti fidamti laa. Sagaleen asitti banamti. فيعذبه الله العذاب. Hedduu akka bareedaadha. Ammallee bakka feete suuraa feete irra kaachuu dandeessuma faatihaa yoo qara'uu feene faatihaa asirraa qara'uu feene jechuudha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Akka dasjaabas waan hedduu akka bareedaadha. Waan dasjoo quraanaa hedduu gurguddisee namaa mul'isa. Qaraatiidhaaf ijaafillee kalara gosa feete irra kaachuu dandeessi jechuudha. Akkasitti kalara gosa feete irra kaachuu dandeessanii hedduu dasjaa garuu buufadhaa itti fayyadamaa hin jiru.